barsiisaa ta'uun darraa duraani nu barsiifte illee jayina hamma tokko waan hangammaa haasa'u lalbi giraafik bifa ta'een mariidhaafis manattis galtanii asittis mariidhaaf bifa ta'uun xiqqoo theoretical waan ta'e empirical waan ta'e xiqqoo tuttuquu yaala. Dhiifama naa godhaa barruu kana barreessaatiin jira. Wanni isaa hedduun afaan Ingiliziin qophaa'e. Konnetti naa godheerta. Okay. Qabsoon ammarra jirru tuni bakki ammarra jirru tuni beekuudhaaf if duuba deebineeti qoran laaluu qabna. Bakki waggaa 50 irraa 60 irraa kaanee fi bakki ammarra jirru dachiif samiidha. Haalli hawaasni keenya keessa jirus haalli biyyi sun keessa jirtus addunyaanis keessa jirtu jijjiirama guddaa qaba. Ka keessarraa eegaluun barbaada. Akka ilaalcha kiyyatti qabsoon Oromootuun gaafa eegalte 60 irraa kaasee hanga ammaatti gulantaalee takkaawu sadarkaalee 3 keessa dabarta. Akkuma sabboonummaa biraa yookiin immoo nationalist project kamiitu hawaasa tokko gabrummaan cunqursaan adda diige deebiftee roorroo ra'ansu sirna siyaasaan hojii dabooti, hojii walooti, hojii guuzaati. Ummanni tokko waan walootiif guuza walii akka bayoo ka barbaadan taate waloo isaa deemsanii eenyummaa waloo isaa ijaaruun barbaachisaadha. Kanaaf gulantaan abboonni keenya dura godhan 60 irraa kaasee sochiin afran qalloo, sochiin Maccaatu Lammaa Saataatu, sochiin Baalee, raadiyoo Moqdishoo kun sochii revival jennuun takkaahuu hawaasa mataa isaa dammaqsuuti. Kana keessa dabarre. Lammaffaa irratti uummata dammaqsitee immoo ijaaruu qabda. Organize godhuu qabda. Mataa isaatii fi jaarmaa caasaa itti godhuu. Mallattoo waloodha kennuufii qabda. Reconstruction phase kan jennu jechuudha. Reconstruction phase kan jennu fakkeenyaaf odaan amma namu bakka hundatti agarru kuni it wasn't there before 1960s. It was part of the nationalist project. Odaan hin jiru jechuun odaan hin jiru. Garuu akka mallattoo Oromoo bahaa dhiyaatetti hin turre. The second phase is the reconstruction phase. Yeroo kanatti maal olii oole mallattoo waloodhaa aastoo waloo qopheessuu qubee qoruu maaliif nationalism without language cannot be resurrected. It cannot be turned into a project. Kanaaf qubee qoruun hojiin Hayilee Fidaan Faashee Marashaffaa dalagaa turan sun hojii reconstruction keessatti agarru jechuudha. Jaarmaa siyaasaa fakkeenyaaf adda bilisummaa Oromoo dhaabuun Oromoon Pan Oromoo Movement, Pan Oromoo Organization jaaraa deemuun barruuleen adda addaa kan bariisaa bakkalcha kan yeroo san jamaa turan kun bara san keessa ta'ee jechuudha. Inni 70s wanni hojjenne kan waan sammuu uummataa dammaqsinee gadi ijaarre san lafa qabsiisuun immoo 91 booda dhufe. 91 booda wanni dhufe maali? Oromiyaa gadi dhaabuun dhufe. Nationalism waggaa jennu takkaa'u qabsoo sabboonummaa waggaa jennu sabaa fi daangaa isaa walirratti tokko godhanii lafa kaa'u jechuudha. Kanaaf 91 irraa kaasuun waa sadii wanni gurguddaan Oromoodhaaf ta'e. Oromoon hojjetatte jechuudha. Tokkoffaan afaan barnootaa afaan hojii gochuudha. Afaan Oromoo afaan barnootaa afaan hojii gochuudha. This is crucial. Why? Sabboonummaan keessattuu carraa guddaa qaba sabni kun. Mass literacy fi mother tongue literacy yeroo tokko dhufe. Afaan ifiitiin barachuu fi bal'inaan barachuu. Isin dheeressu jechuun malee daataa isaa ilaaltan sagaltamoonni yeroo lakkoofsa nama baratu hedduu itti dabalee fi dhibbantaan isaa hedduu itti dabalee fi kan baratu immoo jalqabumarraa 0 irraa kaasee afaan ifiitiin itti baratu waan ta'eef booda waan dhaloota qubee jaamee gulantaa itti aanu kan booda haasa'u kana fiduu irratti itti taphate kana jaaruu irratti afaan ifiitiin barachuun shoora guddaa taphate. Lammaffaan birokiraayizeshinii. Birokiraayizeshin jechuun Oromiyaa jaaruun bulchiinsa administreetii birokiraasiin kun uumamuun projektii saba jaaruu san hedduu hojjete maal godhe Oromoon bahaadhiyaa kaabaa kibbaa dhufu caayaa takka jalatti regardless of what the system was caayaa takka tokko jalatti jaaramuunsaa eliitiin Oromoo baargeen akka godhu administreetiin eliitiin marja akka godhu birokiraasiin yeroo duraatiif namni Oromoo birokiraasii keessa hin turre jechuun miti zamanaa Hayilasillaasiis tureera yeroo Dargiis tureera garuu waliin hin turre kanaaf uumee jechuudha.
kabira magaaloo muudha urbanization yeroo dheeraadhaaf magaaloonni Oromiyaa keessaa akkamitti akka ijaaraman maaliif akka ijaaraman ni beektan push factory ture namni magaalatti namni keenya magaalaa galuu xiqqaa ture maybe gara bahaaf naannoo tokko yoo ta'e malee 84 akka Awurooppaa irraa kaasee keessattuu immoo 91 booda magaaloomuun hedduu dabalaa dhufe jechuudha. Kun hundi ummata dammaqe ummata aastaa waloo ilaalcha waloo seenaa waloo deebisee jaarrate kana afaan isaatiin hoggaa barsiifte biirokraasii hoggaa jaarteef dabalatee immoo arbanaayizii hoggaa godhaa deemte konsekwensiin isaa 2018 jechuudha. Kana wanni qorannee 2018 tarsiimoo qabsoo yeroo baafnu wanni guddaan qorannee irratti deemne where are we waan amma isin jedhu kana qoranne 2008 irraa kaasee hanga 2010tti qorannoof karoorri baasaa turre Oromoon akka sabaatti eessa ga'ee jira garamitti deemuu qabaa osoo hin ta'in eessa ga'ee jira kan jedhu advaanteejiin inni qabu jijjiiramni transformation Oromoo keessa jiru maalirraa eegannee hoggaa laalle advaanteejii sadii agarree jechuudha. Tokko sabboonummaan isaa firummaa bira dabree aantummaa guddaarra gahuusaa psychological ta'uusaa lammaffaa eliitiin biirokraatik eliit ta'e yeroo duraatiif Oromoo keessatti hin marju godhu yeroo duraatiif biirokraatik eliit ta'e hin marju gochuusaa sadaffaa Oromoon akka dur kan baadiyyaa jiru osoo hin ta'in magaaloomaa dhufuusaa wanne jechuudha. Kanaaf qabsoon inni dhufuu kan maal ta'uu qabu tokko dhaloota qubee irratti hundaa'uu qaba inni lama magaalota jiddu galeessa godhatuu qaba sadi biirokraatik eliit mobilaayiz godhuu danda'uu qaba. Waan sadeen kana irratti hundanneeti EPRDF guutii godhuu dandeenya jechuudha. Now waan sadeen kana irratti deemnee 2018 bu'aan dhufe. Qabsoo 70moota dadammaqsuu yoo jenneen qabsoo 80moota kan 60moota revival yoo jenneen kan 70moota reconstruction yoo jenneen ka 90moota immoo actualization yookiin immoo state formation implementation whatever one you choose yoo jenneen 2018 booda is a new phase. This must be accepted. Experience in Oromo waggoota afran dabramu keessa deemaa jiru is a new phenomenon, totally new phenomenon. Qabsoon sabboonummaa nationalist project kamiyyuu ultimately state power qabatee amala power sanii amala state sanii akka saba sanii ta'utti jijjiirudha. State power kana yookiin state mataa isaa jaarrata yookiin immoo state jiru qabata. After 50 years of struggle, waggaa 50 erga deemne booda saba dammaqsine saba jaarre kan jaarame san lafa qabsiifne aangootti bahuu dandeessu sochiin Oromoo kun jechuudha. Aangootti bahuun qabsoon nu qofa miti. Afrikaa keessattis Eeyyaa keessatti qabsoon bilisummaa hedduu godhan. Tiraajediitu dhufa biyya hunda keessatti waan ajaa'ibaati. Qabsoo yeroo dheeraa booda qabsoon sun waggaa aangoo qabatte booda rakkoo keessa seenti. Qabsoo qabachuun dhawaata sadii keessa dabruu qaba ture. Ascendance to power, consolidation of power, and legitimization of power. Aangoo ni qabatta. Aangoo qabatte san ni jabeeffatta, kursii irra teessan ni jabeeffatta. Kursii jabeeffatte san halaal godhatta, legitimize godhatta. Waanin sodaachuu kottu Oromoo qunname. Qabsoo ajaa'ibaa amma fakkeenya Gaanaa yoo fudhattan, with exception of very few countries, very few nationalist struggles, hedduun isaanii sirna alagaa ofirraa buusanitti waa lama mudatan. Yookiin sirna abbaa irreetitti ba'e yookiin wal waraansa keessa seenan or combination of both. Oromoonis kanaaf void gochuu hin dandeenye san keessa seennee jechuudha. We couldn't consolidate power and we couldn't legitimize power. Itti aaneetiin itti deebi'a. Kana eegan jee booda santiin deebi'aa qabsoon Oromoo waggoota 50-60 dabre kana dhawaata afuriin dabartee revival, reconstruction, state formation or actualization, power ascendance in jail. Something strange happened more at the same time. At least qabsoon tuni mootummoota afur regimes
namoota taayitarra jiran sun ta'in regimes afur keessa dabartee jirti. Zabana Haayila Sillaaseen eegalte darbuu keessa dabartee EPRDF keessa dabartee amma immoo sirna PP keessa jirti. Maaltu jijjiirame? Maaltu hin jijjiirame? What changed? What continued? This is very important. Yoo gara fuuldura gadi taate kana sirriitti ilaaluun hubachuun barbaachisaadha. Imperial kan jennuun sirna Haayila Sillaasee yoo fudhanne Minilik irraa kaasee tarsiimoon ruling classii yookiin immoo warra aangoo irra jiru maali? Keessattuu Oromiyaa fi Kibba irratti warri aangoo irra jiru resource extraction irratti focus kan godhani. Tarsiimoon isaan itti fayyadamaa turan it was direct rule. Sirna naftanyaa kan jennuun sun ka hanga gandaatti gibiraas guuruudhaaf risoorsii guuruu kana kallattiidhaan ruling classii sun namoota isaaniin wal fakkaatan erguudhaan extract godhu turan. Direct extraction. Zabana dargii yoo fudhatte it was semi direct. Zabana dargii akka duritti osoo hin ta'in hamma tokko Oromoonis biirokraasii keessa bulchiinsa gargadii keessa seenuu eegalee jechuudha. Still direct but not so. Zabana EPRDF moo garuu indirect. Zabana Haayila Sillaasee more of French model hordofuu ture state'ni. Zabana EPRDF zabana Mallasaa immoo British model indirect model eegalee jechuudha. Zabana PP direct itti deebine but with a very interesting difference. Zabana Haayila Sillaasee it was direct rule by others. Zabana PP is a direct rule by your own. I'll come back to it. Mootummoonni afran kun immoo Oromoodhaaf concessionii takka waa kenna ofirraa sosobaa turan afranuu. Akkamiin sosoban? Imperial mootummaan nugusaa keessattuu zamana Xaaliyaan booda eega Xaaliyaan dhuftee Oromoon xiqqoo dadammaqee fincilee itti agarsiifatee booda state modernization keessatti eliitii Oromoo ilmaan namoota Oromoo jajjaboo barsiisuu, waraanatti galchuu, biirokraasiitti galchuu, assimileet gochuu, amaareessuudhaan ofitti qabachuu irratti hojjetee jechuudha. Elite cooptation was the concession. Maaliif Oromoo keessaa warra mataa ta'e yoon qabadhe mass revoltii ofirraan dhoorgaa yaada jedhuun socho'u ture. It worked but it backfired. Haga duraa Oromoo gadi qabee booda garuu isteetichi Oromoon guddaa waan ta'eef sir guututti assimileet gochuu hin dandeenye warri immoo sirna sanatti booda fincilee rakkoo itti uumellee warruma dura assimileet ta'e. Dargiinoo maal Oromoodhaa wanni konsiid godhe takka wanni Oromoo ittiin sossobe maali? Gaafiin ijoon sirna Haayila Sillaasee kunuunte keessa gaafii lafaati. Gaafii Oromoof kibba laallattu. Kanaaf darguun lafti qonnaan bulaaf jechuudhaan lafa deebise. Gaafii guutuu sabaan deebifne garuu hamma tokko uummata ofirraa gadi gabgochuu danda'e jechuudha. EPRDF